Tole mata dureen irra ilaaluudhaa deemnu insulin preparation irraa kaafnee akkaataa insulin itti kennan ilaalla. Insulin preparation can vary according to four main characteristics. Insulinii kana qopheessuun amaloota garaagaraa afur qaba. Insulinii kana qopheessuuf namaa filuudhaaf wantoota garaagaraa kan irra hundoofne waa afur qaba. Inni tokkoffaa time course of actionidha. Yeroo inni itti hojii eegalu. Insulinii kana kenninee daqiiqaa meeqa keessatti akka sa'aatii meeqa keessatti dalagaa eegalaadha. Kan lammaffaa concentrationidha. Qabiyyee isa keessa jirtu. Kan sadaffaadha species or source gosa isaa takka immoo madda insuliniin kun irraa dhufe. Kana maati moo kan beeladaatii. Inni afuraffaadha manufacturedha. Manufacturer warshaa kamirraa dhufe. Wantoota afran kanarra hundoofneeti insulinii namaa filla. Mee time course kana ilaallu. Insulin preparationii jalqaba gosoota insuliniidhaa kan jiran keessaa inni jalqaba regular insulin jaaniin. Regular insuliniin time isaa yoo laalle short actingidha. Yeroo gabaabaadhaaf fayyadee yeroo gabaabaatti hojii isaa fixa. Ajantiin isaa regularidha. Insuliniin kun kan regularidhaan tolfame onseetii isaa yoo laalle daqiiqaa 30tti. Onseetiin isaa hojii kan inni itti eegalu daqiiqaa 30 namaa kennanii daqiiqaa 30 keessatti dalagaa eegala. Peak time isaa yoo fudhanne. Peak time jechuun yeroo inni sirritti bakka silaa sadarkaa da'ummaa sanirra dhaqqabu. Ol ka'ee daqiiqaa 30tti dalagaa eegaleeti yeroo sa'aatii 3 hanga 4tti kan inni hojii hojjetu. Dureeshiniin isaa hangi inni qaama keessa turu sa'aatii 3 hanga 6ti. Bifti isaa appearance isaa yoo ilaalle regular insuliniin clearidha. Qulqulluudha. Namoota akkamiif kennama regular insuliniin? Indication isaa it is usually administered 20 up to 30 minutes before meal. Nyaataan dura daqiiqaa 30 takkaa 20 dursitee fudhachuu qabda. May be taken alone or combination with long acting insulin. Kophaa isaattis fudhatamuu ni danda'a. Insulinii garee biraa long acting jaaniin kan yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u. Kun amma short acting keessa jira. Warra yeroo gabaabatti dalagee badu keessa jira. Warra yeroo dheeraa turanii wajjillee fudhatamuu danda'a. Regular insuliniin kun. Lammaffaa intermediate acting insulinidha. Kareefuu regulariin short acting keessa jira warra yeroo gabaabaati. Kun ammoo jiddu gala. Time isaa yoo laalle intermediate acting jedhama. Warreen yeroo jiddu galeessaa dalagan. Ajantiin isaa neutral protamine hagidorni jaaniin takka immoo NPH jaamee beekama. NPH insulinii yeroo jaan warreen intermediate keessa jira. Onseetiin isaa namaa kennitee sa'aatii 2 hanga 4 keessatti hojii eegala. Hojii eegaluudha. Onseet yeroo jennu sa'aatii inni itti hojii eegalu. Peak time ammoo yeroo inni itti da'ummaa san hojii isaa san geggeessuu eegalu. Gulukoosii san to'achuu danda'u peak time jaaniin. 4 up to 12 hours'idha. Eega kennamee sa'aatii 4 hanga sa'aatii 12 tura. Dureeshiniin isaa turtiin inni qaama namtichaa keessa turu sa'aatii 12 hanga 18ti. Osootiin hin baane hangana tura. Bifti isaa NPH wanni inni fakkaatu appearance isaa white and milkyidha. Bifa adii qaba aannan fakkaata. Regulariin ammoo qulqulluudha. Yeroo akkam kennama? Indication isaa irra hedduu usually after foodidha. Nyaataa booda kennama. Yeroo hedduu NPH kun. Gosa sadaffaadha long actingidha. Long acting insulin yeroo jennu insulinii yeroo dheertuu turu jechuudha. Yeroo dheertuu tajaajilu. Time isaa long acting keessa jira. Onseetiin isa kana
6 up to 8 hour. Hojuma eegaluufu sa'aatii 8 eega qaama namtichaa keessa ture takkaa sa'aatii 6 eega ture booda dalagaa eegala. Peak time isaa yeroon inni itti gulukoosii san to'achuutti danda'u kennamee sa'aatii 12 hanga 16 keessatti. Dureeshiniin isaa hangi inni yeroo takka kenname qaama namtichaa keessa turu sa'aatii hanga 24 turuu danda'a. Eega kenname sa'aatii 24 turuu danda'a. Indication isaa used primarily to control fasting glucose level. Osoo nyaatiin shokkara dhiiga keessatti ol ka'u kana to'achuudhaaf. Namoota osoo nyaatiin dhiiga isaanii keessatti shokkarri ol ka'e san ittiin to'achuudhaaf kennama. Maaliif qaama namtichaa keessa yeroo dheertuudhaaf waan turuuf. Inni afuraffaadhaa altraloongi jedhaniin. Dheeraadhaa jechuudha. Dheeraa sanirra dheeraadha. Altraloongi acting insuliiniin onseetiin isaa up to 6 hour'idha. Hanga sa'aatii 6 eega qaama namtichaa keessa ture booda dalagaa eegala. Taakka jee. Peak time qabu kun. Dalagaa eegallaan achumaan itti fufa malee peak time qabu. Dureeshiniin isaa sa'aatii 36 ture. Yeroo takka kenninaan sa'aatii 36 fi achii ol tura jechuudha. Guyyaa 2 fa'aa tura. Amma gaaffii tana yeroonii fi kilaasii finne xumura irratti deebii isaa koomentii irra barreessitan. Maal jetti gaaffiin? 35 years old insulin dependent diabetic is admitted to hospital with diagnosis of pneumonia. Nama ama 35 tokkootu kan dhukkuba sukkaraa qabu pneumoniaadhaan qabamee hospitaala ciise. He has been febrile since admission. Yeroo ciisu san laayidaa qaba. His daily insulin requirement guyyatti wanni inni fudhatu unity 24 NPH fudhata. Every morning Albert is given NPH insulin. Namticha kana maqaan isaa Albert jedhama. Ganamuu sa'aatii takkaa fi daqiiqaa 30 irratti fudhata NPH. Yeroo inni nyaata nyaatu immoo miiliin isaa sa'aatii 2:30, sa'aatii 6:30, galgala sa'aatii 3:30 yeroo tana sadeen nyaata. The nurse expected the NPH insulin it is maximum effective peak time isaa yeroo tamii fi tam jidduudha. Between haawarii tamii fi tam jidduudha peakii san dhaqqaba. NPH kun sa'aatii takkaa fi daqiiqaa 30 irratti yeroo kenname peak time yeroon inni itti dhaqqabu sa'aatii tamii. Filannoon as keessa jirti. Deebii isaas booda koomentii gootan. Inni itti aanu insulin reejimanidha. Insulin reejiman jechuun akkaataatti kennan tartiiba isaa. Tartiiba insulinii kana itti kennan. Vary from 1 injection to 4 injection per day. Namaa namatti garagara guyyatti yeroo takka diruudhaarraa haasee guyyatti hanga marsaa 4 namoota diratu jira. Usually yeroo hedduu garuu short actingidhaa fi long acting insuliniidhaatu walitti dabalamee kennama irra hedduu. Adeemsa lamaan kennama bifa lamaan. Karaan jalqabaa conventional regimen jedhaniin. Conventional regimen yeroo jennu 1 to 2 injection per day. Nama guyyatti yeroo takka hanga 2 fudhatu kanaan conventional regimenii jalatti ramanna. Kaayyoon isa kanaa maali? To avoid acute complication of diabetes, hypoglycemia ittisuudhaaf. Guyyatti wanni yeroo takka 2 fudhataniif akka inni qaama keessatti heddummaatee hypoglycemia keessa naman buufne eeguudhaaf. Important for terminal patient or any patient. Namoota terminal patient jedhaman. Namoota garmalee dhukkubni kun itti cime, namoota dhukkuba biraa qaban DME cinatti namoota kanaaf barbaachisaadha conventional regimeniin kun. Karaa lammaffaadhaa intensive jedhaniin. Intensiiviin guyyatti yeroo 3 fi 4 fa'aa jira jechuudha. Twice daily
administration of short acting and long acting given in combination. Guyyatti yeroo lama insuliinii kana isa short acting ka dafee dalaguu fi long acting ka turu kana walitti dabalanii combination isaa before breakfast and evening meal nyaataa duraa fi akkasumas nyaata booda yeroo rafuu deeman jechuudha. Ganamaa fi galgala. The simplest and most commonly used mala kana. Karaan insuliinii namni ittiin fudhatu keessaa isa kana short acting dhaa fi long acting kana walitti dabalanii nyaata ganamaa fi galgala fudhachuudha. Irra hedduu. Administration of injection yeroonii fi insuliin kana namaa diran insuliin kana abbaa yeroo diratu site selection and rotation in barbaachisa. Iddoo diramtu san filachuu fi yeroo diran ammaas bakka takka deddeebisaa osoo hin oolle irra naanneessuun barbaachisaadha. Four main areaadhaa jira jenne kaleessa galgala laallee turre iddoon insuliinii kenninuun tokkoffaan abdoomen irraa garaa kana gubbaarra armii harka kana gara duubaa posterior surface taayii tafatana gara fuulduraa akkasumas hippiirra batakii. Absorption rapid in abdomen iddoolee tanarratti bakki dafeetti xuuxamu abdomenidha. Decrease respectively akkuma tartiibaan jiru kana armi taayii hippi jecha akka gaddeemu kanatti absorption isaa xuuxamesi isaa xiqqaachaa deema. Kanaafuu preferable saayitiin abdomenidha jechuudha. Bakki dafeenni xuuxamuun. Routine isaa subcutaneousidha. Subcutaneous jechuun gogaa kana jala jechuudha. Intradermally kana bira gakkutee subcutaneous tissue keessatti kennu. Absorption of insulin is influenced by what? Xuuxamesi insuliiniidhaa kun wantoonni saffisiisuu danda'an takka immoo suuta oofuu danda'an maali? Inni jalqabaa saayitiidha bakka dirame san. Abdoomen irra diramuu fi taayii armi irra diramuun garagara. Diipsii gafageenya dirame. Volume of injection hanga dirame ml hanga dirame irratti hundaa'ee bakka dirame hanga yeroo diramu san gafagaate irra hundaa'ee wal qixan xuuxamu jechuudha. Rotate every 2 to 3 weeks jecha kana qabadhu. Torbaan lama hanga sadii jijjiiramuu qaba bakki diramu sun. Torbaan lamaan yookaan sadiin jijjiiramuu qaba. Maaliif? Sababni isaa waa lama. To prevent localized lymphatic tissue. Bakki diramu san jalatti faatii walitti qabamee akka insuliiniin kun hin xuuxamne dhorkuu waan danda'uuf san ittisuudhaaf. Lipodystrophy jaaniini saayitiin bakki lilmeen dirte sun cooma baafti. Kanaafuu bakka san keessa yoo itti deddeebitee diraa oolte waan coomni bahuuf xuuxamiinsa irratti dhiibbaa fida. Kan lammaffaadhaa to promote consistency in insulin absorption. Haala wal fakkaataa ta'e haala dhaabbataadhaan insuliiniin kun akka xuuxamu godhuudhaaf. Administer each injection have to inch away from previous injection. Hangam takka adda fageessan bakka kalee isa dirte sanirraa inchi takkaa cinaa. Have to 1 inch takka inchi duwwaa tuqaa shan yookaan immoo inchi takka irraachi fageessitee dirta. Always use same area at the same time of day. Qajeelfamni insuliiniidhaa maal jedhaa? Yeroo hunda idduma duraan kennamuuf jiru san saayituma san yoo garaarra ta'es abdoomen irra ta'us abdoomen irra harkarra ta'us bakkuma san sa'atii wal fakkaataa fudhachuu qabu. For example, patient may inject morning dose in abdomen and the evening dose in the arm is not recommended. Ganama garaarra diratee galgala harkarra dirachuun dhorkaa. Maaliif? Bakkuma ganama diratee san galgalaas dirachuu qaba. Designing insulin therapy insuliinii kana hangam takkaa kennamu doziin isaa. Total insulin dose per day initiationiidhaa fi maintenance jira. Ka eegalchiifnuunii fi ka irra tursiif.
Initiationiin ka jalqaba yuunitii duwwaa tuqaa lamarra hanga duwwaa tuqaa afurii per kg per day kiiloo namtichaatiin baay'iftee guyyatti hangas fudhata. Kiiloo namtichaa baay'isuu duwwaa tuqaa lama yookaan immoo kiiloo namtichaa baay'isuu duwwaa tuqaa afurii jalqaba kan eegalchiiftuun. San booda haala isaa laalteeti meentenansii doozii goota. Meentenansii doozii jechuun kan inni jireenya isaa guutuu fudhachaa jiraatu jechuudha. Highly variable 0.6 to 0.7 unit. Jiddu galeessaan namoonni hedduun kan inni fudhatan duwwaa tuqaa 6 kanarraa hanga duwwaa tuqaa 7 unitii jechuudha. Baay'isuu kiiloodha. Baay'isuu kiiloo namtichaa per day guyyatti hangana fudhata. Regimen option akka Itoophiyaa keessatti dawaa insuliinii kana yeroo fudhatan namni NPH and regular insulin dha. Commonly available Ethiopian setting in bifa kana. NPH dha fi regularii ka dafee short acting dha fi NPH intermediate dha isaan kana waliin fudhatan akka Itoophiyaatti. NPH twice daily injection. NPH kana guyyatti yeroo lama fudhachuu before breakfast and at bedtime. Nyaataan dura, faxaraan duraa fi akkasumas yeroo rafuu deeman. And regular insulin twice daily injection before breakfast and before dinner. Before supper means before dinner jechuudha. Hangam takka walit dabalan NPH dhaa fi regular insulin kana yoo waliin combinationidhaan fudhattu 70-30 dha. NPH percentii 70, regular insulin immoo percentii 30 walitti gooteeti twice daily before breakfast and before supper. Amma 70 kana yeroo calculate goonu. Maalirra hundoofna doozii san. Dooziin jalqaba meeqa jenne? Unitii maintenance yoo fudhanne fakkeenyaaf duwwaa tuqaa 6 unitii baay'isuu kiiloo guyyatti hangas fudhata jenna. Isa kana unitii san shalagatteeti unitii san keessa fakkeenyaaf unitiin sun yoo 20 taate 20 san akka eenyurraa qopheessita percentii 70 NPH goota. Percentii 70 NPH fudhatta. Percentii 30 regular insulinii goota. Isaan kana lamaan waliin mayteeti before breakfast dhaa fi before supperii kennitaaf. Amma gaaffii lammaffaadha. Boodatan deebisaasii ergitanii comment irratti. Rotation site for insulin injection should separate from one another by 1 inch and they should be used only every which day. Hangam takkatti guyyaa meeqatti jijjiirama? Sardi day immoo every other day immoo 7 hanga 3 immoo 7 hanga 4. Deebisaasii comment irra barreessitan. Problem of insulin. Namni tokko yoo insulin fudhate rakkoon irra dhuftu maali? Rakkoon insuliniin kun qabu tokkoffaa local allergy dha. Local allergy jechuun allergic reaction qaamni isaa wal loluu sanfaa mudachuu danda'a. Allergic reactioniin si nyaachisuu fa'aa bakki sun si ta'uu sanfaadha. Kabiraa systemic allergy dha. Systemic allergy jechuun rakkoolee qaama keessatti si fiduu danda'a. Allergic reactioniin bifa lamaan jira. Qaama kana gogaa kana gubbaarrattii fi keessatti. Systemic reaction yeroo jaan sirna hargansuu fa'aa keessatti. Takka immoo onnee fa'aa irratti. Orgaanota qaama keessa jiran irratti allergii fiduu danda'a. Kabiraa lipodystrophy dha. Lipodystrophy jechuun reefu laalle. Maal jennee sababa irra deddeebi'ee namtichi bakka takka lilmeedhaan diddirachaa ooleef faatiin bakka sanii walitti qabamuudhaan lipodystrophy jaaniin. Localized disturbance of fat metabolism. Faatiin bakka san jirtu garmalee heddummachuu. In the forms of lipoatrophy and lipohypertrophy. Amma namoonni yeroo irra deddeebiin bakka takka diratan
waa lamaan mudachuu danda'a. Takkaa bakki suni ni qallatti garmalee yookaan immoo garmalee furdatti. Lachuutu rakkoo. Kan biraa rakkoon insuliiniin qabu inni afuraffaadha hypoglycemiaadha. Hypoglycemia jechuun gulukoosiin dhiiga keessaa gad bu'uudha. Maaltu gad buusa? Insuliiniin kun yoo heddummaate gulukoosii kana dhiiga keessaa guuree waan fixuuf namtichi hanqina gulukoosii mudata. Inni biraa weight gainidha. Kiiloo nama dabalchiisa. Kiiloon dabala. Rakkooleen tuni most common problem of insuliiniin isaan kana. Amma gaaffiin afuraffaadhaa maal jetti? In diabetic management, nurses advise patient to rotate site of injection. Yeroonii fi nama dhukkuba sukkaraa kana qabu gorsu narsiin tokko yeroo of dirtu bakka dirtu tana irra jijjiirii bakka takka diraan ooliinii jee gorsi. Which complication would be prevented by rotating? Isa kana diraa tana naanneessuun kun rakkootaman bifti. Insuliinii deemaadha moo lipodystrophy moo reaction moo resistance? Deebisaasi commentii jala barreessitan. Kan biraa oral antidiabeticidha. Oral antidiabetic jechuun dawaalee sukkara dhiiga keessaa gad buusan ka afaaniin fudhatamu jechuudha. Treatment of type 2 diabetes mellitus, not just treatment of hyperglycemia. Nama dhukkuba sukkaraa type 2 qabu wal'aanuun gulukoosii ol ka'e san gad deebisuu qofaa miti. Wanni ati hubachuu qabdu. Maal of keessaa qaba? It management of all cardiovascular risk. Wantoota rakkoo onneedhaa fiduu dandayan. Akkasuma hypertensionii faa, dyslipidemia. Dyslipidemia jechuun lipidiin dhiiga keessatti ol ka'uu, obesity and smoking, wantoota kana furuu dabalateeti. Malee sukkara qofa gad deebisuudhaan miti. Kaayyoon nama DM type 2 qabu. Effective for type 2 who cannot treated by diet and exercise. Magaa type 2 yeroo furru dura nyaata sirreessina jenne san booda sochii qaamaa godhi jennaani. Kanaayyoo irraa fooyya'uu dide dawaa afaaniin fudhata. Kan gulukoosii san gad buusu. Dawaan fudhatamu kuni gareen tokkoffaa sulfonylureas jaaniin. Sulfonylureasiin kun waa sadi godha. Tokkoffaa stimulate pancreas to secrete insulin. Rajijjii tana si'eessa akka isiin insuliinii maddisiiftu. Tokko. Lammaffaa decrease production of glucose by liver. Tiruun akka gulukoosii hin oomishne xiqqeessiti. Sadaffaa allowing the cell to use insulin better. Seeliin tuni insuliinii kana akka sirriitti itti fayyadamtu gargaarti. Karaalee sadeen kanaanii sulfonylureasiin kun hyperglycemia kana gad buusa. Dawaa shanyiin lammaffaa bigonaayidoota jaan. Bigonaayidiin kunis dawaalee hypoglycemic oral antidiabetikii keessaa garee lammaffaadha. Facilitating insulin on peripheral receptor. Akka sulfonylureasii san hin godhu. Kun akki godhu insuliiniin kun baadhatamee akka sirriitti deemuu danda'u. Receptoroonni insuliinii fuudhanii makiinaan insuliin fuutee deemtu akka sirriitti fuutee deemtuun godha. Kan lammaffaa decrease amount of sugar produced by liver. Hanga shukkara tiruun oomishtuu gad xiqqeessa. Glyconeogenesis gad xiqqeessa. Glyconeogenesis jechuun formation of new glucose. Glucose haaraa oomishuudha. Adeemsa kana xiqqeessa. Sadaffaa maal godha? Increase amount of sugar absorbed by muscle cell. Hanga shukkara seelii maashaadhaatiin fudhatamu xuuxamuuti dabala. Karaa kanaan sukkara dhiiga keessatti heddummaate kana gad xiqqeessa. Sulfonylureasii warreen jaaman first generationidhaa fi second generation jira. Warreen first generation jaaniin carbutamide, acetohexamide, chlorpropamide, tolbutamide fi tolazamide jaaman. Second generation ammoo gareen lammaffaadhaa jechuudha. Glypizide,
Glybenclamide, glyburide, glymepride warreen jedhaman. Sulfonyl uracil shanyii tana. Gareen lammaffaadhaa beegonaayidoota warreen jennuun keessaa most widely used hedduminaan biyya teenyatti bakka biraattis nama dhukkuba shukkaraa type 2 qabuuf dawaan fayyadamnu shanyii beegonaayidoota kana keessaa metformin jedhaniin. Metformin is widely used in treatment of DM. Keessaahu DM type 2. Kabiraa shanyii beegonaayidoota keessaa fenformin. Fenforminii fi ibuforminiin badee jira kun magaalaarra. Sababni isaa maaliif? Fenforminiin toxic effect and lactic acidosis qaba. Lactic acidii dabala qaama namaa kana keessatti summii waan ta'eef kanaaf magaalaarraa badee jira biyya hedduu keessatti. Buforminiis sababuma toxic effect qabuu fi badi magaalaarra hin jiru. Kanaafuu kan itti fayyadamnu metforminiidha. Metforminiin kun akkam godhaa? Amma beegonaayidoonni adeemsa isaan itti gulukoosii kana gad hir'isan. Tokkoffaa skeletal musclein kun insulin mediated glucose uptake ni dabala. Skeletal musclein maashaal lafeedhaa kun akka insuliiniin kanaan deeggaramanii gulukoosii sirrii fudhatan godha. Glycogenesis ni dabala. Glycogeniin akka uumu store akka ta'u gulukoosiin san godha. Fatty acid oxidation. Fatty acidiin akka hin caccabne dhorka. Tiruu keessatti maal godha? Gluconeogenesis gabbuusa. Gulukoosii haaree akka hin oomishamne dhorka. Glycogenolysisiidhaas gabbuusa. Glycogenii store jiru san akka hin caccabne ittisa. Fatty acid oxidation illee gabbuusa. Karaa kanaanii hyperglycemia gabbuusaa jechuudha. Hyperglycemia jechuun gulukoosiin dhiiga keessatti ol ka'uudha. Adeemsa kanaanii metforminiin shukkara dhiiga keessatti ol ka'e kana to'ata. Namoota dhukkuba shukkaraa qaban educationin barbaachisaa. Barsiisuun. Diabetic mellitus is chronic illness that require lifetime of special self management behavior. Dhukkuboota takka nama qabnaa yeroo dheertuu hanga namtichi jiru wajjin jiraatu waan ta'eef self management behavior amaloota of tajaajiluudha ka addaati leenjisuu barbaada namoota kana. Kanaafuu gaheen narsiidhaa guddoon tana. Nurses play vital role. Gaheen guddoon narsiin qabdu identifying patient with diabetes, assessing self care skill. Dandeettii namtichi kun of tajaajiluudhaaf qabu laaluu qabda. Takka. Lammaffaa provide basic education. Iskiilii isaa dandeettii isaa eega laaltee booda barnoota kennitaafi. Reinforcing the teaching provided by a specialist. Barnoota ogeeyyii addaatiin kennamanillee akka dhaqee fudhatu taasisuudha. Referring a patient for follow up after discharge. Hordoffiidhaaf akka deddeebi'uu qabu karaa patientii kana dabarsuudha. Eega discharge ta'e, eega mana yaalaa sanii dawaa fudhatee bahee booda deebi'ee akka hordofuu qabu. Gaheen narsiidhaa tokkoffaa eega namticha kana deemii ta'uu isaa adda baafte dandeettii isaa laaluudha. Barnoota bu'uuraa kennitaa fi sanboota ispeeshaalistoota warreen barnoota kennaniifitti erguu follow up kan inni hordofu taasisuudha. American Association of Diabetic Educators recommended dhaabbanni Ameerikaadhaa dhaabbanni DM'dhaa ka Ameerikaa wanni isaan ajajan maali? Using the following 7 tips for managing diabetes. Wantoota ijoo 7 asii gadii tana ajajan. Healthy eating, being active, monitoring, taking medication, problem solving, healthy coping and reduce risk jedhan. Waa 7 kana. Tokko healthy eating jechuun nyaanni inni nyaatu nyaata fayyaa ta'uu qaba. Being active. Active jechuun sochii qaamaa akka godhu.
ka biraa monitoringii, ka of hordofu amma taking medication dawaa ka fudhatu problem solvingii rakkoo kanaa wajjin isa mudatu. Inni kun jireenya isaa guutuu dawaa bitachuu ta'a. Rakkoo mudachuu danda'a. Isa kana rakkoo tana furuu. Inni biraa healthy coping amansiisanii fudhachiisuudha. Kana waan fayyanii qabamnaanii garuu dawaa fudhachaa lubbuun dheerachuu ni danda'anii. Reduce risking. Reduce risk jechuun carraa complicationii itti dhufuu danda'uu san of eeggannaa taasifamuu qabu barsiisuudhaan hir'isuudha. Wantoota torban kanarratti xiyyeeffatamuu qaba jedhan. Another general approach is akkasumas malli waliigalaa ka biraa organize information and skill into main type. Odeeffannoodhaa fi dandeettiilee basic initial skill fi information advanced survival skill fi advanced educationiin barbaachisa jedhan. Jechuun dandeettiilee bu'uuraa, odeeffannoolee bu'uuraa waa'ee dhukkuba kanaa qabaachuu akka qabu. In-depth or advanced continuing education waa'ee saayinsii dhukkuba kanaa sirnaan barsiisuu gad fageenya. Karaa kana lamaaniin odeeffannoo bifa lamaan kanaan wal qindeessuu dandeenya. Basic information kan jennuuni odeeffannoo bu'uuraa what patient must know to survive wantoonni namni dhukkubsataan dhukkuba kana qabu jiraachuudhaaf beekuu qabu to avoid severe hypoglycemic sukkarri kun garmalee dhiiga keessaa akka gadi hin buune ittisuu. Acute hyperglycemic complication after discharge eegaa mana yaalaa kanaa bahee yeroo sukkarritti ol ka'e rakkoolee dhufuu dandeessu hubachiisu. And include simple pathophysiology karaalee dhukkubni kun keessa dabree nama dhufuufaa barsiisuu, treatment modality maloota wal'aansaa ka jiran, recognitionii yeroodhaan ofirratti baruufa. Treatment and prevention of acute complication wal'aanuudhaa fi ittisuu xaxaalee daftee dhuftu. DM complication gosa lamaa jira, acute fi chronic dha. Complication DM dha, mata duree kanatti aantu jala laalla. And the other pragmatic information akkasumas odeeffannoon dabalataa where to buy and store insulin. Insulin kana eessaa bitata? Eessa kuufata? Akkami kuufata? How to contact the physician. Doktora akkami qunnama? Haalota kana fa'aa mijeessuu. In-depth and continuing education kan jennuun teaching more detailed information relating to survival skill. Dandeettii jiraachuudhaa san cinatti odeeffannoo gad fagoodhaa ka dabalataa kennuu. As well as teaching preventive measure maloota ittisaa long term diabetic complication namarra dhufuu dandeessu akkaataa ittiin inni ofirraa ittisu. Such as foot care fa'aa. Complication isaa keessaa utuu alsariin fa'aa nama hin fayyitu. Miilaas madaa'uu danda'a. Kanaafuu tajaajila miilas akka godhu. Kophee qullaa fa'aa akka hin deemne. Eye care tajaajila ijaa. DM waan biraa si godhuu dadhabee takkaa miila si madeessee miila sirraa muranii takkaa ija si bayisaa takkaa immoo rakkoo onneedhaa si fidee si jeessa. Inni biraa general hygiene qulqullina waliigalaatii fi risk factor management. Irra hedduu namoonni dhukkuba sukkaraa qaban hypertension fa'aa hojii qaban. Rakkoo onnee hojii qaban. Blood pressure controlidhaa fi blood glucose normalization hin barbaachisa. Dhiibbaa dhiiga isaa to'achuu akkasumas sukkara isaa to'achuu. Teaching self injectioniin akkamitti dira gogaa kana akkanatti harka lamaaniin qabeeti kaaniin dira garaa kanarra. Inserting needle into the skin akkaataa inni itti galchu akka kana galcha. Lilmee akkaataan inni qaama isaa keessa itti diruun. San booda baaseeti
wanniidhaan qaba. Maalirra kaayee qabuu ni jira? Kootonii, jibrii, disposing of syringe. Syringe isa maal keessatti akka darbuu qabu. Wantoota paankicha resistaansii ta'an waan ilmeen sun dirtee keessaan hin baane san keessatti darbamuu qabdi. Assessing readiness to learn. Namtichi kun baruudhaaf qophiidha. Akka inni baruudhaaf qophii ta'e karaa ittiin ilaalanii jira. Assess patient and the family readiness to learn. Assess patient coping strategy. Haalota inni kun itti if obsu. Coping jechuun waan fayyuu hin dandeenye takka amananii fudhachuu jechuudha. Tooftaalee inni ittiin amanee fudhatu. Reassure patient and the family that feeling depression and shock are normal. Rakkoon tuni namni kana qabuus hin du'u dhuma jiraata jettee cinqii isaan keessa jiran tana tasgabbeessuudha. Hubachiiftee. Ask patient and the family about their major concern. Dhimma isaanii ijoo rakkoo isaanii waan isaan yaachise san gaafattee takka immoo fear in order to learn about any misinformation. Sodaa isaan qabanillee baruu qabda. Maal akka sodaatan. About any misinformation that may contribute to anxiety. Akka cinqamu wantoota sababa ta'an keessaa odeeffannoo dogoggoraati. Odeeffannoo dogoggoraa yoo qabaatan isii sana adda baasuu qabda. Provide simple and direct information to dispel misconception. Hubannoo dogoggoraa isaanii san irraa furuudhaaf barsiisuudha. Sirnaan hubachiisuudha. Amma gaaffiin kiwiziidhaa tarraa xumuraa. The nursing Andy jaamtu finished teaching client with diabetes. Dhukkubsataa dhukkuba sukkaraa qabu tokko barsiistee fixxe. How to administer insulin akkaataa ittiin diratu fudhatu. He evaluate the learning has occurred when client make which statement. Barachuusaa kana yeroo patientiin kun jecha kam jedhee bareesaa beeka. I should check my blood sugar immediately prior to administration. Shukara kiyya dawaa kana fudhachuun duraan ilaala yoo jeemu. I should provide direct pressure oversight following injection. Bakkaan ifdile san irraa direct pressureidhaan kottoniin firra kaa'ee yeroo inni jeemu. I should use abdominal area only for insulin injection. Garaa qofa fayyadamee bakki inni ifdiru garaa qofarraa yoo jeemu. I should only use calibrated insulin syringe for injection. Insulin injectionidha. Syringe mallattoo qabdu. Tan sarara qabdu. Tan meetira qabdu saniin fayyadama yoo jeemu yoo jecha kan fayyadamee baruu isaa beekta. Deebisaa isaa komentii jala barreessita. Nursing managementiin namoota dhukkuba sukkaraa qabaniif. Nursing managementiin yeroo hedduu fatanaan akka dhufu kana. Nursing management of patient with diabetes can involve treatment of physiological disorder tokkoffaa rakkoolee qaamaa san wal'aanuu depending on patient health status haala fayyaa namtichaa san irratti hundaa'eetii fi whether patient is newly diagnosed or seeking care for a related health problem. Namtichi kun duraan fayyaan hin qabne moo haareetti ammaan tana irra mul'atte moo tajaajila rakkoo fayyaa kabiraatiif dhufeeti irra mul'attee sanirra hundaa'uneeti wal'aansa physiological treatmentii kenninaaf akka narsiitti. Because sababni isaa maaliif? All patients with diabetes namoonni dhukkuba sukkaraa qaban hundi must master concept and the skill necessary. Yeroo dheertuu tana of tajaajilu waan ta'aniif qabxiilee ijoodhaa fi beekumsa silaa ittiif hin tajaajilan beekuu qaban. Dirqama beekuu qabanii avoidance of potential complication of diabetes. Akka itti of tajaajilan qofa osoo hin ta'in rakkoolee gara fuulduraarra dhufuu malanillee akka itti ofirraa ittisan. Solid educational foundation is necessary. Bu'uurri barnootaa cimaan isaan kana barbaachisa. Kanaafuu sirriitti barnoota kennuufiin
gahee narsiidhaati. For competent self care and ongoing nursing care'dha. Akka inni tajaajila guutuu ta'e ofii kennuu fi gara fuulduraa tajaajila irratti xiyyeeffattee ati godhuu dandeessuuf irratti hubannoo kennitaafi. Nursing diagnosisiin namoota DM qaban irratti nursing diagnosis yeroo barreessitu jechuun ati fayyadamtu maali? Tokkoffaa risk for unstable blood glucose kana jettee barreessuu dandeessa. Risk for unstable blood glucose jechuun gara fuulduraatti mahuun potenshaaliidha. Gara fuulduraatti carraa shukkarri dhiiga keessa jiru kun tasgabbaa'uu dhabuudha. Takkaa namtichi doozii ofirra huchisee garmalee gabbuusa yookaan immoo ofirraa dhiiseeti gulukoosiin kun ol ka'a gara fuulduraa mudachuu mala. Knowledge deficit takkaa deficient knowledge hanqina hubannoo. Yoo hanqina hubannoo jettee diagnosis goote interventionii keetii irratti barnoota kennitaafi. Risk for infection gara fuulduraa carraa dhukkubaan qabamuu qaba. Maaliif namoonni DM qaban susceptibiliidha dhukkubaan qabamuudhaaf immunitiin isaanii gabbuutuudha. Qaamni isaanii gulukoosii waan itti heddummaatuuf bakka gulukoosiin itti hedduudha baakteeriyaan ni barbaada. Risk for disturbed sensory perception narviin isaanii miirri isaanii disturb ta'uu danda'a. Jechuun neuropaatii faadhaan itti dhufuu danda'a. Narviin isaanii miilli faa yeroo muramu dhukkubbiin itti dhagahamuu dhabu. Dhukkubbiin nama DM qabuutii fi kan nama kaanii wal qixaa miti. Powerlessness jechuun aangoo dhabu. Wilii waa takka hin dalagadhu aangoon tiyyanarraa fuudhamte nama biraatiitu harkaa qaba je'ee aangoo dhabuu san itti dhagahamuu dandeessi. Risk for ineffective therapeutic regimen management gara fuulduraa carraa dawaa kana sirriitti fayyadamuu dhabuudha. Kan afaan mudachuu danda'a jetta. Risk for injury miidhamuu danda'a. Potenshaaliidha. Nursing diagnosisiin bifa lamaa jira. Beezikii actualiidhaa fi potenshaal jaanii bakka lama baasan. Inni actualiidhaa rakkoommaan tanatti jirtu kana. Potenshaaliin ammoo gara fuulduraa itti dhufuu ta'a. Riski hajuu kun waan gara fuulduraatti dhufuu ta'a. Nursing processii irratti bal'inaan barattanii imbalance nutrition less than body requirement. Imbalance nutrition jechuun nyaanni hanga qaamni barbaadu gad bu'u. Imbalance nutrition less than body requirement gad bu'uu danda'a hanqina nyaataa keessa mudachuu danda'a. Kanaafuu nutritional supplement barbaachisa jechuudha. Imbalance nutrition jettee nursing diagnosis irra keenyaan intervention irratti nutrition supplement kennuu qabda nyaata. Sanbooda evaluation irratti bodiin sun wayyaa himu wayitii gahin godhemu gahin hin goone. Body mass index isaa jijjiiramee nursing diagnosis nursing process koorsii guutuudhaa jira. Gaafa rabbi jee hojii ilaalasan. Mata dureen biraa complicationidha. Namni dhukkuba sukkaraatiin qabame rakkoon irra dhufuu dandeessu maali? Complication of diabetes mellitus. Acute fi chronic jira. Ta yeroo gabaabaadhaatii fi ta yeroo dheeraadha. Acute complication of diabetes jalatti yeroo rakkoolee dhukkuba sukkaraatiin wal qabatanii dhufan ta yeroo gabaabaadha. There are 3 major acute complications. Sadihiitu jira. Related to short term imbalance in blood glucose level. Yeroo gabaabduu keessatti yoo baalaansiin shukkara dhiiga keessa jiru kun walgituu baate rakkooleen dhuftu tokko hypoglycemia. Hypoglycemia jechuun shukkarri gad bu'uu jechuu garmalee. DK diabetic ketoacidosis. Inni sadaffaadha hyperglycemic hypersmolar non-ketotic syndrome jaanii. Isaan kana sadeenuu maali tokko tokko laaluu ta'e mata duree jala. Rakkoolee sadeen tanaa dhufu. Eenyufaa hypoglycemia, DK, hyperglycemic hypersmolar non-ketotic coma jaanii. Maqaa isii qabadhu. Ibsasii itti dhufu.
Hypoglycemia jechuun gulukoosiin gad bu'uudha jedha. Insulin reactionidha. Sababa insuliniin heddummaatee dhufa kun. Sababa insuliniin heddummaatee. Abnormal low blood glucose level occur when blood glucose is less than 50. Yeroo shukkarri dhiiga keessa jiru 50 hanga 60 gakkute hypoglycemia jedhanii. Qabxii tana qabadhu. Hyperglycemia reefu gaafa DM irratti dubbannu normaalii isaa dubbannee jirra. Kun ammoo yoo gad bu'edha. Meeqaa gadi yoo kute 50 hanga 60 gadi yoo kute hypoglycemia jedhama. Ka'umsi isa kanaa maali? Kooziinsa. Maaltu shukkarri kun akka gad bu'u godhee waa sadii. It can be caused by first too much insulin. Doozii insuliiniidhaa hedduu fudhate. Takka. Yookaan too much oral hypoglycemic agent. Takka dawaalee afaaniin fudhatan sanii fitti heddummeesse. Takkaa fi lamaan gonumaan hangootu jiru. Yookaan immoo too little food or excessive physical activity. Nyaata waa xiqqufaa nyaachuu. Yookaan immoo sochii qaamaa ofirra dabarse fitti heddummeesse. Sababa kanaan gulukoosiin dhiiga keessaa dhumee hypoglycemia mudata. Hypoglycemia may occur at any time. Hypoglycemia kun yeroo ni filata. Guyyaa halkan dhufu. Yeroo hunda dhufuu danda'a. Halkanis guyyaadhaas. May occur at any time of day or night. It is often before meal. Irra hedduu garuu yeroon inni mudatu nyaataa dura. Especially if meal are delayed. Keessaa yoonii fi nyaanni irraa ture. Takka snaakii nyaachuu irraanfate. Snaak jechuun nyaata guyyaa keessa nyaatan kasha jaaniin san yoo san nyaachuu irraanfate yeroo hedduu mudata. Middle of night keessa hoo halkanoo yeroo akkamiin mudachuu danda'a? Hypoglycemia may occur because of peaking evening and pH insulin. Yoonii fi namtichi yeroo rafuu deemu san nyaata osoo hin nyaatin insulin fudhatee ture osoo nyaata nyaatee rafee insuliniin kun yeroo dalagaa inni eegalu halkan keessa waan ta'uuf yeroo sana hypoglycemia mudata. Keessaa NPH. Clinical manifestation nama kanarra mul'atu. Namni tokko hypoglycemia keessa yoo jiraate mallattoon ati irra beektuun yoo maayilii ta'ee fi siivarii taate garagara. Yooniif jiddugala ta'ee sympathetic nervous system stimulationidhaa jira. Narviin sympatheticidhaa fi parasympathetic jira. Tuni ta'e yeroo rifatan fa'aa dalaytu. During fight and flight sympathetic. Narviin tu yeroo dalagaa eegalte namtichi hurkaa qaba. Ni hurkisiisa. Produce sweating qaba. Tremor qaba. Ni hollata. Tachycardia. Dhawannaan onnee isaa ol kaati. Palsiin isaa. And also palpitation qaba. Palpitation jechuun dhawannaa onneedhaa if keessa dhaga'uu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo fiigan, yeroo sochii qaamaa ispoortii yeroo godhan onneen tun akkasitti dhadhaawatti. Sun ammoo normaalidha. Osoo ispoortiin godhini sagalee akkasiisaniif keessa dhaga'a. Palpitation jedhama. Inni biraa nervousnessidha. Nervousness jechuun akka nama lollonji'u ta'uudha. Lallaaffachuudha. And hungry qaba. Beela'u. Mallattooleen tuni sign of mild hypoglycemia. Moderate yoo taate xiqqoo sanirra cimaa yoo taate garuu siivariin taane moderate hypoglycemia is produce impaired function of central nervous system. Dalagaa narvii jiddu golaasan centraalii san dalagaa dhorka yoo maayildii taate. Akkam fa'aa godha? Inability to concentrate waa hubachuu hin danda'u. Xiyyeeffannaa dhorka. Headache. Mataan dhukkubaa. Lightheadedness. Yeroo lafaa ol ka'u lafaan maraani joonjii qaba. And also confusion. Confusion jechuun waan godhu wallaaluu jechuudha. Memory lapse. Memory lapse jechuun waa dagachuudha. Fakkeenyaaf yeroo beeloyte yoo kilaasii keessa teesse waan barsiisaan jiru dhageessu. Hypoglycemia yeroo sanis ni jira. Impaired kabira numbness of lip and tongue. Hidhiidhaa fi arrabni hadooduu. Slurred speech.
dubbachuu dadhabuu fa'aadha. Dubbachuu dadhabee akka nama dhugaatii dhugee akkas ja'a. Impaired coordination. Yoon hin deema jee deemuu hin danda'u qati jee gamanaa gamana qiqillifaa'a. Emotional change. Miiraa jijjiiramu. Amma namni yeroonii fi beela'ee ni aara dafee. Emotional change jira. Kabiraa irrational or compulsive behavior. Amalan taane agarsiisa. Double vision faa qaba. Wanni achi ilaale tuni waa lamatti fakkaatti. Wanni hundi lama lamatti taati. And also drowsiness. Drowsiness jechuun akka nama muguu akkas ta'u. Or any combination of these symptoms. Takka immoo mallattooleen walii wajjin jiraachuudha. Mallattoolee hanga kana agarraanii moderate hypoglycemia jedhaniin. Severe hypoglycemia nama qabu yootti cimes sadarkaa kanarra yoo taate central nervous system function is further impaired. Narbiin isaa kan jiddu galaa sun hedduu dalagaa dhiiftee jirti. The patient need assistance for another treatment. Rakkoo shokkora sansirreessoo qofa osoo hin ta'in wal'aansa biraa barbaadamu kun. Mallattoolee akkam qaba namni severe hypoglycemia keessa jiru mallattoolee tana sirrii qabadhu. The first one is disoriented behavior. Bakka jiru san wallaala. Time person in the place bakka jiru san hin beeku. Inni lammaffaa seizure qaba gaggaba. Difficulty arousing from sleep. Hirriibaa kaasuu hin danda'an. Numa rafa bakka kana marafu. Or loss of consciousness qaba. Of hin beeku. Waan irratti raawwatamaa jiru san. Severe hypoglycemia. Manaajimentiin isaa maali? Namoota hypoglycemia keessa seeni. Namoonni kanaaf isin mudate furmaanni isaa maali? The usual recommendation is 50 gram of fasting acting concentrated carbohydrate orally. Shokkara takkaammoo carbohydrate giraama 15 dafanii afaaniin kennuuf. Fakkeenyaaf 3 or 4 commercially prepared glucose tablet. Glucose dukkaana irraa bitamu kan firii 3 hanga 4. Yookaan immoo burcuqqoo 4 hanga 6 fruit juice juuza kuduraadha muduraadha san kennuufi. Takka immoo regular soda. Soda jechuun bishaan kaarboonii keessaa qabuu fi waan mi'aawaa qabu. Takka wanni dhihaataa maal goota shokkora fal'aana 2 hanga 3 kennuudhaaf. Shokkora callaa kana. Takka yoo jiraate deema. Takka maal goota yoo kun dhabame hard candy jechuun manxuuxaa takka karameellaa jedhamu san firii 6 hanga 10 nyaachisu dafanii. Kuni maal godha? Wanta shokkora qabu kuni shokkora isaa ol deebisa. Isa kana keessaa kan agarte kennitaaf yeroo san. The treatment is repeated if symptoms persist more than 50 minutes. Eega waan jalqabaa san kennitee fi hanga daqiiqaa 15 mallattoon kanumatti fuftu yoo taate ammaas itti deebifta. Wooma akka reefuu san. The patient is retested in 50 minutes. Ammaas daqiiqaa 15 booda ni ilaalan. Wayyaa himu wayyuu ni. Test gootee if blood glucose level is less than 70 to 75 retreat goota. Shukkarri isaa duraan 50 gad takkaa 60 gad kute yeroo isa kana kenniteef xiqqoo ol deebi'ee yoo fayyuu baate ammaas itti deebifta. Patient should eat eega if bayyanate eega keessaa bahe of wallaaluu san keessaa maal godhuu qaba? Nyaachuu qaba nyaata. Nyaata akkam? Nyaata proteinaa fi starchii qaba. Nyaata proteinaa fi carbohydrate keessaa qabu. Aannan fa'aa dhuguu qabu. Takka kireekii. After symptoms resolve or should eat meal. Eega mallattoon sun irraa hutte takka eega if beeke within 30 to 60 minutes. Duraanuu hanqina nyaataatiitu nyaata qaama keessaa dhumee kana mudate. Eega bayyanachiifte nyaata nyaachuu qabu. Dirqama.
hangam nyaataa hanga quufu. Management of hypoglycemia in unconscious patient. Yoo namtichi sun ka of hin beekne ka of wallaale taate hoo waan afaan hin kennituuf kan fudhanne yoo taate dawaan ati kennituuf gulukaagoon jedhama. Qabadhu. Gulukaagoonii miligiraama tokko subcutaneous'idhaan takka intramuscularidhaan kennitaaf. For patient who cannot swallow, nama waa gad liqimsuu hin dandeenye or who refuse treatment, takka nama dide isa san fudhachuu afaaniin nama dide gulukaagoonii miligiraama tokko kennitaaf. Takka karaa intramuscularly takka subcutaneous. Patient may take up to 20 minutes to regain consciousness. Eega dawaa kana kenniteef namtichi hangam takka keessatti of beeka. Daqiiqaa 20 keessatti of bara. Yoo gulukaagoonii kana dhabde hoo 25 to 50 ml of 50% dextrose waterii 40% jaaniini gulukoosiidhaa jira kan hidda dhiigaatiin namaa kennan. ml 50 dextrose kana administered intravenously patient who are unconscious. Akkuma gulukaagoonii san nama of hin beekne takka nama waa liqimsuu hin dandeenye in hospital setting kun egaa mana yaalaa keessatti malee alatti miti. Karee boosoni alatti yeroo garte yoo namni sibiratti waan akkasii mudatee sukkara kennitaaf. Nursing management nama rakkoo tana qabu wanni isiin barsiiftu ijoon teach patient barsiisu waa'ee maalii to prevent hypoglycemia by following consistent regular pattern of eating. Dhaabbata haala nyaataa yeroo hunda sa'aatii wal fakkaataa nyaachuu qaba. Nyaanni irraa turuu hin qabu. Administering insulin and exercising. Yeroo hunda yeroo insulin fudhatus doozii isaa kasirrii kennu fudhachuu yeroo sochii qaamaa godhullee. Advise patient to consume between meal. Wanni gorsitu biraa nyaataa fi nyaata gidduutti waan biraa nyaadhu jettaan. Yeroo hunda boorsaa isaa keessaa waan nyaatamu dhabuu hin qabu. Ka biraa at bedtime yeroo rafuu deemullee nyaachuu qabu. To counteract maximum insulin effectidha. Wanni nyaataa fi nyaata jidduu nyaatee akkasumas eeggaa rafuu deemu wanni nyaatuu fi rakkoo insuliiniin kun booda fiduu danda'u san firraa ittisuudha. Reinforces that routine blood glucose test. Yeroo hunda shukkara isaa kana of to'achuu meeshaa gulukoomeetirii san bitachuu qaba. Perform changing insulin requirement may be anticipated. Amma insuliiniin kiiloodhaan kennama jenne kiiloo irratti dooziin sun. Kanaafuu yoo akkata isaa kiiloo isaa kuni ka duraanii irraa irratti insuliiniin hanga duraan fudhatu sun waan isa kana hypoglycemia keessa muduu waan danda'u yeroodhaan hordofuu qaba. Hordofee yoo doozii jijjiirachuun barbaachise jijjiirrata hospitaalatti deebi'e. Inni xumuraa instructive goota. Ni gorsita. Maal? About symptom of hypoglycemia. Mallattoolee namni shukara dhiiga isaa keessaa gad xiqqaate mallattoo inni mudatu hurkuu sanfaa, hollachiisuu, of wallaalchisuu sanfaa barsiifta. Patient and the family. And the use of glucagon. Glucagon illee akkatti itti fayyadaman. Dawaa sanillee qabaachuu qabu. Teach family that hypoglycemia can cause irrational and unintentional behavior. Maatiin maas wanni barsiiftu namni yerooniif hypoglycemia keessa seenuu jiru ni lollolaa, ni aaraa, kanaafuu beekaati jettee barsiifta. Amala isaa. Patient with diabetes. Qabxii tana sirriitti qabadhu. Namoonni dhukkuba sukkaraa qaban yeroo hunda simbil shugarii yeroo hunda of harkaa dhabuu qaban. Waan mi'aawa. Shukkara keessa isaaniitii dhabuu qaban gonkumaa. Carry forms of simple sugar with erythritol. Yeroo hunda. Patient is discouraged from eating high calorie, high fat, dessert food to treat hypoglycemia. Namoonni dhukkuba sukkaraa kana qaban nyaata mimmi'aawu, nyaata cooma qabu kana hin ajajnuuf. Kanaafuu warreen high calorie qaban warreen carbohydrate itti baay'atte kana kan mimmi'aawu kana yeroo irraa dhoorkine
Kan fudhachuu qaba nyaata high fat snack may slow absorption of glucose. Karaa naannawaatiin faatii faayoo fudhate turee amma shukkarri monosaccharidii, disaccharidii fi oligojaanii jira. Warri ati gorsitu warreen oligosaccharidii jedhamu san ka turee bullaa'u san ta'uu fi qaba. Warreen monodhaa fi daayii kana hin ajajamuuf. Monoo fi daayii nutritionii kaarboohayidireetii viidiyoo isaa dalageetiin jiraachi jalaa laala. Mata duree kana fixuudhaaf gaafii lamaa jira. Gaafiin takka maal jetti? A nurse went to patient room. Narsiin takka kutaa patientiin jirtu seente. Do routine vital sign monitoring. Akkuma duraan vital sign ganama dhayitee kaaftutti san godhuu dhayite. Find out that patient bedtime snack was not eaten. Wanni isiin garte patientiin bakka jiru sanitti nyaanni isaa qophaa'e san hin nyaanne. This should alert nurse to check and assess for. Kuni maal agarsiisa? Nyaata silaa nyaachuu qabu san nyaachuu dhiisuun maal irra fiduu danda'a jettee maal laaluu qabdi? Elevate serum bicarbonate and decrease blood pH. Sign of hypoglycemia earlier than expected. Symptom of hyperglycemia during peak time. Sugar in the urine. Maal laaluu qabdi? Namni yoo nyaata isaa qophaa'e san nyaachuu baate ganam takka galgala nyaata isaa qophaa'e san osoo nyaatiin bulee maal turre dhufuu danda'a jettee maal shakkitee ilaalta? Tuni gaafii teeti komentii irra barreessita. Gaafiin xumuraa maal jetti? Clinical feature that distinguish hypoglycemic reaction from ketoacidosis is mallattooleen hypoglycemia ketoacidosis irraa ati itti addaan baaftu mallattoo tamii? Blurred vision, diaphoresis, nausea, weakness. Mallattoo tam. Kanaafuu barnoonni keenya har'aan tana asirratti xumura. Deebisaa achi jala barreessitanii